መልኳን ለመለየት ትሞክሪያለሽ? እዚች ጋር አፍንጫዋ ላይ ያለችው ምልክት አየሻት? ታውቂዋለሽ? ዋሽንግ ማሽን አስነስተው ነው እዛ ውስጥ የከተቷት። ታችን ችግር የደረሰባት አሰሪዎቿ ወሽን ማሽን ውስጥ ነው የከተቷት። ከዛም በኋላ ኮማ ለ3 ዓመት ኮማ ውስጥ ሆናለች። አውጥተው sitti eenyutu himee akka qassaalaa keessatti miiccitee waan hin fakkaanne hin sobini dhiifama manaaf godhi garuu inna beektanii ani viidiyoo namaa hin galchu jedhee tanan malee viidiyoon kun dheeradha baay'ee nama boochisa ani imimmaan miti dhiigaan boo'e jechuudha ani waan sobaatiin miti fidee kan gara keechan maxxaqse warroonni yoo waa daawwattan shakkitanii waan yeroo hundumaa ofii keessanii soba dubbattanii fi jechuudha. Isiniif galee miti. Ani walee yoo taate wanta dhugaa irratti hundaa'in alatti hanga har'aa wanta soba ta'ee miidiyaa fi irratti maxxansee hin beeku jechuudha. Piraankii garaagaraa garuu nan hojjedha hiriyoota koo wajjin. Piraankii iyyuu hinaan tuubee obeettaan hinaan tuubee wajjiniin hojjedha. Sanirraa kana fetti wantoonni hojjedhu hundumtuu dhugaa irratti waan hundaa'edha jechuudha. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo guyyaa kaleechaa gara keessan fidee isinii maxxanse obboleettii keenya tokko akka madaamin ishii mindaa ishee ji'a 8 dhoorgattee erga mindaa ji'a 8 dhoorgatteen boodatti immoo rakkoo adda ta'e mindaa san birrii saniin kenninuuf jecha maallaqa isheen gaafannaan abbaa manaa ishee wajjin walii galtee qansaalaa yookaan maashinii uffataa keessatti akka miiccite isiniif dhiyeesseen ture. Haa ta'uti garuu namoonni tokko tokko koomentii garaagaraa kan barreessan jiru. Tokko ni sobda kan jettudha. Eenyu sitti hime hin sobda kijiba dubbii rufaati. Takkas immoo silaa isheen hin dubbattu ati eenyurraa dhageesse. Kan teechee bochu kun haadhaadha ishii. Maatitu barbaaddatee argate maatitu barbaadee irra ga'e gaafa maatiin argitu argan immoo seeratu ilaalee akkasumas marammaraatu eegalee yeroo marammaramtu yeroo manni isheen itti miidhamte sun kaameraa jira beekaa wanti isin beekuu qabdan kaameraan hin jira gaafa poolisiin kaameraa san marammaru akkamitti akka ishiin miidhamte jaarrillee kaameraan nu qaba jedhanii yaanne jechuudha. Inna kaameraadhaan marammaramtee akkamitti akka ishiin miidhamte hundi irra ga'amee jira jechuudha. Inna haga waggaa 3 kana muluu bakka kanatti ishee eeggatanii jiraachisaa turan. Hin dubbattu hin sochootu argitanii jirtu. Ani dhugaa dhaggeeffachuun dadhabee imimmaan lakkuun lolaase osoo narra ga'ee waanis biyya ormaan jira barra kan jedhu natti dhagahame obboloota koo ani asirratti amma sirra deebi'ee kanan sinin jedhu inumaan viidiyoo hojjedha inuma waan baay'ees ilaala inuma waan baay'ees arga an akka viidiyoo kana qalbii koo na cabse keessa koo na cabse hin jiru jechuudha. Maaliif jenna anarrallee wanti kun ga'u yoo baay'ee kan irra ga'e kun obboleettii keenya kan akka kiyyaati jechuudha. Naa darbitii laata jettee biyya ormaa keessatti kan tankaraatattu biyya ormaa keessatti kan dafaa qanaa jettu namni kamiyyuu hojjetee jiraachuuf biyyaa ba'a malee isaaniin yookaan isaan akka barbaadanitti maashinii keessa galchanii akka miiccan akka barbaadan akka godhaniif miti jechuudha. Kanaaf obboleewwan asii qabaachuu dandeechuu firaa asii qabaachuu dandeechuu wantoota garaagaraatu jira biyyoota arabaa kana keessa. Biyyoonni arabaa hamtuudha badduudha dhugaan siniin jira jireenya hamtuu fi biyya Itoophiyaa iyyummaa santu biyya ormaa keessatti garbummaa nu galche malee odoo akka kiyyaati biyya arabaa namaaf hin taatu jechuudha. Siniif galee haa ta'utii garuu adaraa wanti nani siniin jedhu viidiyoo kana keessatti ijoolleen mindaa isaan bira teechifattanii waggaa dheeraa waggaa tokko ol darban ji'a 5 ji'a 6 ol darbe taanan isaan haga ji'a 6 mindaa keessanii kennuu yoo didan qaxxi jettanii hojii dhaabudha. Ammaan booda dalagaan dalagu hanga mindaa si biraa qabu naa kennitutti jettee jechuudha. Isaan immoo yoo dalagaa dalagneef malee nun jaalatan waan ta'eef jechuudha. Dhugaa dubbumtuu na jalaa badeedha yoo na dhaggeeffadhu dubbumtuu na jalaa badee jechuudha. Mindaa keenya irraa fudhachuudha yeroodhaan. Isarraa kanaaf immoo of eeggannoo godhachuudha yeroo hundumaa yoo jiraanne maallaqa kana hojjenna
yoo fayyaa guutuu qabaanne hojjennee of jijjiirra waan ta'eef gola madaamii keessa yeroo hojjennu mindaa nuu kennu jarre mindaa nuu kennanii kaanitti nurraa liqeeffatu. Ijoollee waan akkasii qabdan hedduu jira anamma jechuudha waan siin garramu mindaa naa kennaniiti deebi'anii narraa liqeeffatu isaa miti. Wanti garaa na nyaate jechuudha waggaa lamaan baranaati jiini ji'a ramadaanati jechuudha. Maallaqa hadiyaa yookaan sixootaa namaa kennan ramadaanarra jechuudha gara qarshii 300 argadhe jechuudha. Innaa gizee mana geenyu namichi manaa maallaan jedhe birri zirziriin dhabee waan ta'eef birri 200 yoo harkaa qabaatte naa kenni kiyya 500 finiidha ijoolletti kennuun barbaanne 200tti kenni naan jedhe. Anis tole jedheen 200 san kaaseetti kenni. Dhugaan siniin jedha gara 300 ta'a walumaa galatti. Isaan garuu irraaffataniiru ani hin irraaffanne birri sixootaa naa kenname hanga har'a naaf hin deebisne jechuudha. Ani immoo waa liqeessee naa kennaa jechuu hin jaaladhu jechuudha. Yoo abbaan ofii isaatii beekee naaf kenne kun immoo nama miidhaa jechuudha. Inna har'a naa kennu boru naa kennu jedhee amma waggaa 2 ramadaanni darbisu waggaa 2dha. Amma ka fuuldura dhufu waggaa 3dha. Amma dhuguma waggaa 2 yaadatanii naa kennu jettanii yaaddure dhiisuu bichaa filadhee tanan afaan koo qabadhe jechuudha. Amma deebi'anii nu liqeessee naan jedhan dhugaa oduman harkaa qabu ergeen jiraameen jiran ofii kiyyaafan deemee erga waan ta'eef isaan waanumaan ergee xumuresu jechuudha. Ergeen jiraan jedhee ofirraa cufaa erga sani birri isaanitti kenneen beeku na jiilche jechuudha birri sun. Innaa mindaa keessa yoo irraa fudhattan ittiin liqeechinaadha deebistanii hin kenninaafidha. Nuti birri soqaa dhufne malee waa biraa waa tokko dhufu soqaa hin dhufne jechuudha. Yeroo amma arabdoonni iyyoomtee jirti iyyummaan itti galee jira akka durii isinitti hin fakkaatinaa jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan of eeggannoo godhadhaa of eeggannoo waan baduuf hin qabu isinin jedha. Kana fakkaata obboleettii keenya kana waaqayyo ishee haa fayyisu dhugaa imimmaan harmee odoo laaltanii bakka hin beeku jechuudha. Baay'ee garaa na nyaatte baay'ee garaa na nyaatanii yoo akkasitti bu'anii maatii mucayyoo tanaayi inna laayivii irratti jechuudha. Baay'ee namatti dhagama baay'izawwa ijoolleen afaan amaaraa sirriitti dandeessan sirriitti isinii gala jechuudha. Warroonni afaan amaaraallee hin dandeenye afaan oromootiin haala kanaa yeroo hinni isinii hojjennu immoo soba namaan jettu jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jira maaliif sobna sobatti namni bar isaaba hin kaffalu. Obboleewwan keenya meeqatu sababa viidiyoo kanaatiin of eeggannoo godhate rakkoon akkana kan irra ga'u malu viidiyoo kana yaadachaa hindi akkana godhanii miti ishee san jecha waan kanarraa of baraaruu danda'a jechuudha. Viidiyoon namni tokko hojjetee gara keessan dhiyeechuu akka qaldiititti hin ilaalinaa jechuudha. Waa baay'eerraa nama oolcha jechuudha. Ani gara kiyyaan viidiyoon namaas ta'e viidiyoon ofii kiyyaa hojjedhus ta'e waa baay'eerraa na oolchaa jira jechuudha. Ofii kiyyaa waa hedduun na oolchaa jira jechuudha. Ani viidiyoon ofii kiyyaa hojjedhu qofa osoo hin taane kan namaa gaafa dhaggeeffadhu ijoollee gorsa hedduun dhaggeeffachuu jaaladha. Waa baay'een irraa barachaa deemaa jira jechuudha. Kaleechaan nama akkanaan turre garuu har'a nama biraati jechuudha. Ani waleen nama biraati dhugaa rabbii isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma baay'ee.